Ashamaa akkam jirtu kabajamtootaa fi daawwattoota koo Dr. Obsaan jedhama. Eegaa ka hardhas viidiyoo isin barsiisan jedhee yaade qabadheen isiniif dhiyaadheen jira. Viidiyoo keenya kan hardhaa irratti shamarree yookiin dhiira mallattoolee asii gadii argisiisa wajji wal qunnamtii saalaa gonkumaa hin godhina. Mallattooleen kun isinirratti kan mul'atu yoo ta'es wal qunnamtii saalaa irraa fagaachuu qabdu. Eegaa ka viidiyoo hardhaa kana irratti kan haasofnu waa'ee STI yookaan Sexual Transmitted Infection jedhama. Infectioniin kun wal qunnamtii saalaatiin kan daddarbuudha. Eegaa ka warri chaanaalii kiyyaaf haarawaa taatan subscribe gochuun akkasuma like gochuun hin dagatina. Eegaa ka sababbiin ani viidiyoo kana isinii dalaguuf shamarran hedduu irratti mallattoolee STI kana waan argeefi rakkoon kun yeroo hedduu shamarran yeroo mudatu salphamatti fayyuu yookiin nurraa baduu danda'a jedhanii hoggaa 3 fi 4 ol dhibee kanaa wajjin yeroo jiraatan mul'ata. Dhiironnis jaalleetee irratti mallattoolee kana kan argitu yoo ta'e akka isheen mana yaalaa deemtu yaadachiisuu fi gorsuun dirqama. Eegaa ka inni duraa qaama saalaa fi qaawwa teessoo akkasumas afaan irratti hooksisuu fi dhiitayuun isin kan mudatu yoo ta'e STI yookiin biyya keenyatti yeroo hedduu abaalaazar jedhamuun beekama. Eegaa ka dhangala'oon isin hin beekne fincaanis spermis kan hin taane dhangala'oon addaa wanti kun dhiirotas yeroo hedduu ni mudata. Yeroo fincooftan kan isin gubuu fi kan isin hooksisu yoo ta'e hardha bor osoo hin jedhin gara mana yaalaa deemuu qabdu. Maaliif infekshiniin kun guddataa yoo deeme gara diizis jijjiirama. Itoophiyaa keessatti maallaqa xiqqoon birrii 30 fi 40 qofaan yaalamuu dandeessu. Osoo kana godhuu dandeessan yoo ofitti ustan dhibeen kun gara kaansarii guddachuu danda'a. Qaama saalaa hooksisuu gubuu fi afaan irratti waan akka shif jechuu yoo isin irratti mul'ate hardha bor osoo hin jedhin yaalamuu qabdu. Kana malees yeroo wal qunnamtii saalaa gootan yookiin erga wal qunnamtii saalaa gootanii booda dhiigni hedduu isin keessaa yoo jige infekshinii abaalaazarii waan tahuu danda'uuf osoo isinitti hin jabaatin yaalamuu qabdu. Wanti kun yoo kan guddatu tahe gara kaansarii gadaameessatti jijjiiramuu danda'a. Dhiirotnis wal qunnamtii saalaa eega gootanii fixxanii booda yookaan eega jigsitanii booda handhuuraa gad yookaan saphii ol kan isin dhukkubu yookaan garaa keessan kan isin dhukkubu yoo ta'e daftanii yaalamuu qabdu. Ufitti callisuu hin qabdanii. Dhibeen kun dhibee hamaa fi hedduu rakkisaadha. Wanti an viidiyoo kana dalaguuf illee yeroo dabreetti viidiyoo kiyya kan dabre irratti shamarran hedduun qaama saalaa keenya nu guba akkasuma wal qunnamtii saalaa erga godhee booda dhiigni hedduun na keessaa jigaa jettanii na gaafattanii turtanii. Sababbii kanaaf viidiyoo kana isiniif dalagaa jira. Shamarran yeroo hedduu qaamni keessan isin gubuu fi akkasuma yeroo fichaan ficooftan hedduu isin gubu akkasuma qaamni saalaa keessan dhiitayu darbee immoo afaan irratti shif kan isin joote yookaan afaan keessanillee kan isin hooksisu afaan keessan dafee kan madaa'u yoo ta'e wanni kun HIV yookaan dhibee abaalaazarii tahuu danda'a. Mallattoolee kana yookaan ofirratti argitan ta'e
daftanii yaalamuun barbaachisaadha. Akkuma reefu isiniin jedhe dhibeen kun salphamatti yaalamuu ni danda'a. Daftanii gara mana yaalaa deemtanii yeroodhaan osoo isinitti hin guddatin yaalamuu kan dandeessan yoo ta'e qarshii 30 fi birrii 40 qofaan waan kana yaalamuu ni dandeessu. Yaalli isaaf kennamus baay'ee dansaadha. Biyya keenya keessattis biyya alaattis baay'ee hin rakkisu. Dhibeen kun garuu yoo kan isin irra turu ta'e dhibeen kun gara kaanseriitti jijjiiramuun lubbuu keessan isin ajjeesuu danda'a. Kanaaf ofitti callisuu hin qabdanii. Dhiirotas shamarranis dhibeen kun mudatuu waan danda'uuf daftanii yaalamuun baay'ee barbaachisaadha. Keessattuu shamarran yeroo hedduu qaamni saalaa isin hoksisu akkasuma isin gubu kan isin irratti dhiita'u dhibee abaalaazarii ta'uu waan danda'uuf daftanii yaalamuu ni dandeessu. Dhibeen kun namarraa namattis waan daddarbuuf daftanii yaalamuun barbaachisaadha. Egaa inni biraa immoo hepataayitisiidha. Wanti ani hepataayitiisii kanas isiniif himu dhibee kanaa wajji abaalaazarii wajjin waan wal fakkaatuu fi mallattooleen isaallee waan walitti dhihaatuuf waa'ee hepataayitiisii illee isiniif hima. Hepataayitiis yookaan dhibeen tiruu gosa 3 qaba yookaan ABC of keessaa qaba. Mallattoo 4 kanaan isiniif himu kun isinirratti yoo mul'ate daftanii yaalamuu qabdu. Isaan keessaa inni dura ho'a qaamaa yookaan dhukkubbii mataa yookaan bowwoo qufaa walirratti yeroo tokkotti kan isin mudatu yoo ta'e hepataayitiis ta'uu waan danda'uuf daftanii yaalamuu qabdu. Egaa akka dhibee hepataayitiisii namni hunduu ni beektan jedhee abdii qaba. Dhibeen tiruu baay'ee ulfaataa fi nama hedduu kan galaafataa jiru. Siirra yoo gahe keessattuu AB jedhee siirra yoo gahe yeroo isiniin kennu 7 fi 15 keessatti isin ajjeesuu danda'a. Kanaaf daftanii yaalamuun barbaachisaadha. Inni lammaffaan immoo dhukkubbii dadhabbii fi dafee mana fincaanii kan isin deddeebisu garaa kaasaa yookiin dhukkubbii garaa kan isin mudatu yoo ta'e daftanii gara mana yaalaa deemuu qabdu. Garaa kaasaan kun timaatimii yookaan ammeebaa kan hin taane yoo ta'e gara mana yaalaa deemuu qabdu. Kana malees fincaan keessan gurraacha yookiin daalacha kan fincaatan yoo ta'e akkasuma sagaraan keessanis yoo gurraache daftanii gara mana yaalaa deemuu qabdu. Sababbiin isaas leevilii C irra yoo kan gahu ta'e yaalamuu hin dandeessanii. Akkasuma ijji keessan boora kan ta'u yoo ta'e dhibeen kun hepataayitiisii ta'uu waan danda'uuf daftanii yaalamuu qabdu. Namoonni tokko ijji isaanii boora ta'e akkasuma qaamni isaanii guutuun eega boora ta'e akkasuma rifeensas wanti kun hepataayitiisiin kun boora nama godha. Kanaaf osoo leevilii kana irra hin gahin mallattooleen xixiqqoon anasii gaditti isiniif hime waan guddaa jijjiiruu dandeessi. Kanaaf dhibeen kun kan isirratti mudatu yoo ta'e daftanii yaalamuu qabdu. Namoonni tokko hospitaalatti yeroo nu bira dhufan qaamni isaanii guutuun boora ta'e, ijji isaanii boora ta'e akkasuma rifeensi isaanii guutuun boora ta'e nu bira dhufanii yeroo kanatti yaalas isaanii kennuun baay'ee rakkisaadha. Parsantii 100 keessaa parsantii 98 hin fayyanii. Parsantii 2 qofa yookaan parsantii 1 qofa isaan keessaa fayyisuu dandeenya. Kanaaf hepataayitiisiin kun C irra osoo hin gahin dhukkubbiin mallattooleen ani isiniif hime kun kan isin irratti argamu yoo ta'e daftanii yaalamuu qabdu. Egaa akka nama haarawaa wajjin kondoomii malee kondoomii osoo hin fayyadamin walqunnamtii saalaa eega gootanii booda mallattooleen kun isin irratti kan mul'atu yoo ta'e har'a bor osoo hin je'in daftanii gara mana yaalaa deemuu qabdu. Mallattoolee an gubbatti isiniif ibse qaamni saalaa isin gubuu, isin hoksisu, dhiigni isin irraa jiguu, akkasuma afaan irratti isin dhiita'uu, qaamni saalaa keessan dhiita'uu, akkasuma teessoo keessan irratti isin gubuu fi qaawwa teessoo isin hoksisuun kan isin irratti mudatu yoo ta'e daftanii gara mana yaalaa deemuun baay'ee barbaachisaa fi murteessaadha. Har'a bor jettanii yookaan isinitti ufitti ustan taate
waggaa tokko waggaa lama booda dhibeen kun abaalazarii irraa gara kaansariitti akkasuma kaansarii gadaameessatti waan jijjiiramuuf adaraa hardhaabur osoo hin jedhin gara mana yaalaa deemuun barbaachisaadha. Wanti dhibee kana hamaa godhu immoo walqunnamtii saalaatiin ni daddarba. Walqunnamtii saalaatii waan daddarbuuf yoo dandeessan jiruu keessan keessatti jaallee tokko qofa qabadhaa yookaan abbaa manaa tokko qofa qabaadhaa. Nama 3-4 nama 5 wajjin walqunnamtii saalaa kan gootan yoo ta'e dhibee kanaaf salphamatti saaxilamuu dandeessu. Maaliif namni dhibee kanaan dhukkubsataa jirullee dafee ofirratti waan beekuu hin dandeenyeef yookaan mana yaalaa kan hin deemne yoo ta'e dhibee kanaan akka qabame beekuu hin danda'u. Kanaaf dhiirri sun dhibeen kun akkuma gubbatti isiniif hime shamarran qofaa miti dhiiras waan qabuuf irraa fagaachuun barbaachisaadha. Kana malees wanti ani dhumarratti isiniif dhaamu dhiira wal bartan wajjin yookaan guyyaa dura akkuma wal bartaniin abadan qaama saalaa keessan waan hin arraabina. Qaama saalaa wal arraabuun dhibee hedduuf kan isin saaxiludha. Dhibeewwan kana dura isiniif hime HPV dhibee hedduu jira, dhibee haarawaa baay'ee jira. Kanaaf qaama saalaa shamarranii atis hin arraabini, atis shamarreen qaama saalaa dhiiraa hin hodhini. Kuni dhibeewwan abaalazarii kana malees dhibeewwan HPV kaansarii kanaan qabamuu dandeessu. Kanaaf adaraa dhibeewwan akkanaa mallattoolee xixiqqoo fakkaatu malu yeroo yeroon dhukkubbiin kun isinitti dhagahamuu mala. Garuu dhukkubbiiwwan ani isinitti hime yeroo tokkotti kan isin mudatu yoo ta'e yookaan cinaan isaa yookaan gimmaashiin isaa kan isin dhukkubu yoo ta'e daftanii yaalamuu qabdu. Lubbuu keessaniif kan yaaddan yoo ta'e dhibeewwan kana akka isinitti hin daddarbineef walqunnamtii saalaa nama haarawaa wajjin kan gootan yoo ta'e koondoomii fayyadamuun dirqama. Akkasuma qaama saalaa wal hin arraabina, kanarraa fagaachuun dirqama. Kana malees dhukkubbiin kun yookaan isinitti dhagahamu ta'e daftanii gara mana yaalaa deemuu hin dagatina. Egaa sagantaa keenya kan har'aa asirratti xumurreen jira. Irraa barattan jedhee abdii qaba. Subscribe gochuu hin dagatina. Akkasuma like yoo isinitti tole yookaan isin irraa barattan ta'e like gochuu hin dagatina. Viidiyoo itti aanutti viidiyoo isin barsiisan jedhee yaade qabadheen dhufa. Viidiyoo maalirratti akka isinii dalagu barbaaddu koomentii irra naaf kaa'uu dandeettu. Doktor waa'ee kanarratti naa dalagee waa'ee kana beekuu barbaada kan jettan yoo ta'e koomentii irra naaf kaa'aa. Koomentii keessan hin dubbisa. Yaadas gaaffiis qabdan koomentii irra naaf kaa'aa. Yeroo itti aanutti viidiyoo itti aanutti hanga wal arginutti fayyaa argadhaa, fayyaan dhabinaa.